namnii fi wama hundarrattuu akkanatti dafee walii waa godhuu fi akka gartee obboleeyyoo waliin nagaa ta'ee walitti nageenyi isaanii duraan jiru adeemu godhuudhaaf tattaafachuun akka waan bareeda. Hedduu galatooma isaan lamaan itti aansee ammoo godhuu fi caalaanis inshaallah silaa foonii dhibdee isiniitutti waan kana tun buqqaate akkuma fadhallee yoo ta'e namni wal bira jiraate walitti fayyisaa oltullee garaa walitti hin fayyu. Amma ati akkuma hundattuu tun baddee rakkoon isin jirtu akka baddee isinillee inshaallah yeroo dhiyootti bakka isin beeknutti chaanalatti isin irra beeknu irratti akka hojii bareedaadhaan waan gaariidhaan dhuftan abdii qabna. Aishaa Saadiqoo Haroo birraa hunda keessanuu galatoomaadha. Warri ammaan tan dhuftan asaantii fi caaltuullee warritti lafaatan waan kana akka dhufuu fi hedduu galatooma alfadha. Ammaan tan abdee garaa irra dabriitii shaashaa goonee dabarra akkasii galatooma alfadha. Thank you Muddo galatomi. Osoo karaa araaratti achi hin deemne asaantii fi caaltuun yeroo takka viidiyoo nu banaa please isin lamaanuu viidiyoo naa banaadha. Muturraa is kaafadha. Caaltuu asaantii viidiyoo keessan banaa. Hayi gutakka yoo haas deebi'uun tahee deebi'u yoo hamma sagantaatti deebi'uu deemna. Okay hima gammachuu ta'e hin ibsattu akkanatti yoo. Ayyee akkanumatti hin ibsadha. Galatoomaadha carraa kanaaf. Hunda dura alhamdulillah rabbiin rakkoota nurraa furee itti aanee abdee warri karaa keessaatiinis dhiibbaa uumaa turtan hundi keessan galatoomaadha. Eegas immoo waan rakkoota na fide warra nurraa fure Saadiqoo fi Haroo rabbi rakkoo isinirraa haa buqqaasu horii teessan rabbiin barakaa keessaa kaayu gizee hunda harkadhaa bakka deemtanitti rabbiin warra furmaata namaa ta'u isin haa godhu hedduu takka gammannee galatooma. Thank you. Galatomi asaantiinis nama dubbii kana hunda keessa quba qabu. Caaltuunis akkasuma nama yeroo hunda nu waliin jiru. Mee caalii waan sitti dhaga'amee fi waan irra jirtu. San duratti immoo hawaasni ijoolleen obboleeyyan keenya lamaanuu nu bira jiranii isin immoo giiftiilee gammachuu teessan isaaniif nuuf osoo hin ta'in isaaniif giiftiilee karaa gosa gosaatiin gumaachuu ni dandeessanii callaan ni jira, madoonis ni jira. Hawaasaaf manni banaadha giiftii kannuu ni dandeessanii. Caalii itti fufi. Okay, durarratti adumti mataan gantiin hedduu galatoomii bila kana karaa furmaatatti jijjiiruudhaaf biyya waan akkanaa eegalan waan dilatti akkaatis jira. So bakka kanatti hanga guyyaa kanaa eeggattee sagantaa akkana kana qopheessuuf fayyadaaf atumti abdee galatoomis jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoonni dubbii kana keessa quba qaba warri as jiranis biraan nutti argama. Sammalee namoonni bakka biraa jiran Haroon hedduu keessa beekaa Saadiqoon ammoo dilasillee hin beeku. So isaan lamaan kophatti anjecha isiniif hin qabu osoo isin hidhuu dandeessanii osoo isin wanti godhuu dandeessanii dura abdeen isin duraa fuudhee isin saamee araara ijoollee tanaa jaalala isin qabdan irraa kan ta'e saamicha wal harkaa gootanii hedduu galatoomaadhaa wallaahi jecha hin qabu osoo silaa bakka kanaa dhufuu baatee akkuma birraan jee dandeettii qabaannee lafumatti kadhumatu ta'e hedduu bareedaa ture garuu warraan tana osoo waan takka hin dubbatin osoo lolli tokko hin ta'in osoo jechi hamaan isaan lamaan jidduu isin bahin dubbiin tun akkanumatti akkuma uummata keenyaa sanitti irra diddanii waa hunda nam lama qofaan bira fudhatanii karaa araara oofuu keessaniif wallaahi jecha isiniif hin qabu hedduu galatoomaa Haroo fi Saadiqoo ulfaadhaa warra isitti argamtan ibsuu Aishaallee ni baatee na fakkaatte so isin hundinuu galatoomaa ulfaadhaan isin jaawaan bara waan hin jiru qabu wallaahi. Thank you. Dali. Maakii yoo jiraate ni galchitaa? Unar kan gastii keessa riikwistii namni harkatan hin jiru yeroo harkatan ni galcha. Maak yoo jiraate. Yeroo harkatan ni galcha. Okay. Asu ifa yoo jiraatte ifaanis ijoollee tanaaf lafee duddaa ta'ee hojii deemu ture. I think akka inni yaada akka inni kanatuun fadhaa ifaan siraa jiraatte ni fadhaa. Okay. Santii. So ammaan tana karaa ijoolleetti achi dabarra callaa fi badoo Haroo faanis gaa nu jidduutti argamanii Haroo karaa araaratti achi dabarraa mi ammaan tana asu hottu ifaan san duratti ifaan dhufee jira gaa mee ifaan muturraa naafaati yeroo takka kaasii mut kan kee banadhu ifaa Ifa nanti gitu.
Okay. Ifama yaaboo alaan deemu jira. Fudhatumaan deemaa ture. Okay. Kan yaada. Maybe sagaleen alaa yoo isin jeeqallee hin beeku. Hajaafin ala jira. Bareedaa jira. Waan gaarii goota wallaahi obboleeyyan kiyyaa'uma waan nuti lafatti fixuu dadhabnee nama meeqaan yaalaa turre nama lamaan ba'aa tana ofirra fudhatanii fixuun isaanii hedduu waan bareedadha. Wallaahi amallee jajjabaadha. Rabbi barakaa qabeenya keessas barakaa isiniif haa kaa'u. Akkasii haganuman jaa wallaahi hedduu gammachuun dhagahame. Hedduu addallee bannee faragaa tanaa hedduu addallee faffacaanee rakkoo adda addaatiif chaalenjii adda addaatiin waan hojjechaa turrerraa illee adda waan hedduutu nu daangessaa ture. Haa ta'u immoo tun dhuftee irra guddoo taateeti wanni hundi adda babbaddee jirti. Alhamdulillah garuu inshaallah amma booda gaarii ni ta'a waliin ni fayyan jeeti yaada. Inshaallah hundaafuu isiniin dhaggeeffadha. Asuma jala hin jiraa galatoomee abdee. Thank you. Okay. Egaa irra deebi'ee hundi keessanuu galatooma. Saa dheeraadhaan waliin jirtanii. Ammaan tana badoo fi callaaf carraa kannineeti. Isaanitti illee maal akka dhagahame jalqaba irratti maal akka dhagahame itti kennina. Already haasawni sana booda wanni haasamu takka illee hin jiru jeeti yaada. Karaa araaraa fi gammachuu qofatti jalqaba karaa araaratti osoo hin seenne gammachuu isaanii maal akka itti dhagahame jalqaba badoo irraa hin eegala. Badoo kottu maaltu sitti dhagahame wanni kun karaa kanaanoo ni dhufa jettee yaaddee jirtaahi dhufte immoo obboleeyyan keetii wajjin as gubbaa jirta. Akkanatti obboleeyyan keenya yeruma takkatti sarpiraayis nu godhuu isaaniitiin maaltu sitti dhagahame? Ayyee duraan dursee hundi keessanuu galatoomaadha. Ispeshaalii Abroo fi Saadiqee. Dubbiin tun akkuma birraa afaan jechuu turan silaa asirratti akka dhuftu sagalee biyyin dhagahamaami? Yaa. Dubbiin tun asirratti akka dhuftu hin barbaanne ture ani. Hunda caalaa ni beekanii haroo illee sirri beeka. Ibsaa daminaaf illee gaafa nu jidduu turan sirri beekanii. Ispeshaalii akka asirratti dhufneef adaraa akkan jechuu ture. Garuu ani dubbiin tun gammachuu isitti gammachuu qaba. Xiqqaatullee nama rakkoof bal'oo meeqa hojii dabarsee diinummaa walitti hin qabnu. Furmaanni furamee jeetii yaada furmaanni irraa qofaallee miti haa ta'u akkuma reefu diinummallee walitti hin qabnu callaa waa hedduun dubbadhu. Hundaafuu galatoomaan isin jechuu barbaada hundi keessan. Sagalee Abdeellee muutu jira natti fakkaata. I think. Anaa muutu jira haasawutti hin jira bara. Okay, maal naan jette? Mee ati maaltu sitti dhagahame hanganatti daqiiquma lama keessatti obboleeyyan keenya waan kana nuutu xumura jaanii if qabuu isaaniitti akka xumuramee jira already jaanii asirratti nama dila kanarratti beellama nu seenanii waan kana eeydee turte kanarratti yooti maaltu sitti dhagahame callame? Waa rabbii dubbachuudhaaf bifa kanaan ni dhuma jee hin eeyne garuu haroo fi obboleessa kiyya Saadiqee jecha hin qabu jechuun galatooma jechi jookuun xiqqaadha sidii galee. Osoo jechi kanarra gurguddaa jiraate wanti biraa jiraate hin jaani. Lammadatti immoo namoota nu laallatu jira. Hordoftoota keenya namoota nu jaalatu jira. Warra follow nu godhu namoota jaalala keenya laalee wal jaalatu hedduu jira. Fakkeenyaaf kan hin beeku. So namni waliin bu'a. Namni wal lola naaf inni obboleessa kiyyaa waliin buune rakkoon takka dhufte asirratti illee waan kana baasuuf hin feene afaan furmaataa dhabnaa wanti kun bakka kana dhufe asillee dhufunaan akkan yaadin alatti wanti kun dhume I think akkanatti salphaa kanatti ni dhuma jee yaanne garuu isi warroonni nu jaalatan warroonni nu laaltan wanti akkanaa jireenya keessatti numa uumama walitti bu'iinsi keenya kun akka xiqqishuu isinamillee hin cabsine sigalee dhiigeel kee garii liqimsanii garii tufan jette sigalee Oromoon akkasaniiti an jecha wantiin je waliin irraa laaqamee jira galatoomaa qofan jawaan biraan jiru. Galatoomi ulfaadhu aashuu yoo jiraatte kottu yeroo tokko ol beeyi haroon bal'isaa
Ashu yeroo takkaseeni haroga irra deebinee hawaasni hundigaa hawaasas bakka buunee galatoon wallahi siibisaa dhiqee galata akkana jennee itti isinii ibsinu hin qabnu sanirraa kan ka'e amma gaa daarektii karaa araaratti kan dabaru araaratti dabaruun duratti obboleeyyan keenya badoo fi callaas isaan lamaanuu gartee kana booda akka isaan jalqaba irratti waliin hojjetan akka qiimii wanni dabare hundi akka dabree jiru gartee dhugaa jirtu isin hundi itti himtanii amma wanni carraa isin hundaa kannuuf isaanitti akka himtaniif isaan kuni yoo iimi waan birallee garaa keessa akka qabaatan ta'e akka garaa keessaa sababa keessanii fi sababa hawaasa namkum afur jala jiru waan garaa keessaa qaban baasanii daarektii afoonaan illaa waliin jaanii san duratti immoo isin hundi keessanuu dhaamsa isaaniif qabdan asirratti dhiifamaan duratti dhaamsa jaamu jecha jaamu isaaniif akka dhaamtaniin fada haroo jalqaba irratti jarraasiifin kannaa isin hundi yaada takka takkaan isaan lamaanitti egaa wanni dabaree akkana jettanii gaggabaabsitanii yaada keessan isaaniif akka kannitanii fada itti fuuf yeroo. Tole, galatoomii abbiyaa kiyyaa dhiifama gaa ammallee irraan deebi'a. Maaliif ani waan kana awarenessii kana kan duranaa kan maakiidhaan isin himee akkuma harree hunda isin hime eegas booda awarenessii kiyyaa fi abdii fi caaltuu ani irraa dhaga'ee ta'e. Isinilleen qooda qabdi waan kana keessatti waan san ta'e jecha silaa isinilleen hoggu takka ol galteen jaaladhee ture. Asii erkiteebii turte caaltuuni dhufuu ta'e. Harkiseen ture bari hin seenne yeroo harkiseen hin seenne bibi. Yoo ka jiraatu takka takka dhufanii yoo ka jiraatu ta'e galii koziyoonii fi hin jiraanne hin jirtu jechuudha guusan maaliif dirqama beekee waan takka waliif wanna san kan ta'e bira dabruu qabdaa jechuudha. Jechumarraayin yaada kana kan hin kaasu ta'e. Ammoo kan biraa obboleeyyan kiyya galata hin barbaachisu kun waan dirqamuma silaa namarra jiru wanni tahame kun malee waan obboleeyyan tokko asoo argitu isaan jidduutti waan hamtuu hin lakkistu sanumaa jecha waan kana kan wanna ta'e hin barbaachisu obboleeyyan keenya ammoo nuti gammachuun nuti isinirraa feenu isin lamaan waliif fayyitanii waan silaa irra wal dhabdan sanillee arra nurratti guuttattanii nutiifillee kanitanii kana jechuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jenna nutilleen akka hawaasaatitti ammoo amma akkuma reefuun tan obboleessa kiyya birraan kaase kar lamaanii waa jira soo badheelleen amma akka waan nuti jenneen san gizee guunneef akkasitti obboleessa keenya atilleen kun hoo wannitti kara kiyyaan jirtus kana jee akkasitti innilleen kana guutuuf ta'a jechuu. Kana jecha akkuma reefu abdiin jee warri jala jirtanii waa silaa harka laachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana lachuututu mee sapiraayisii nu godha kooyinaan warri asirra jirtan inshaallah isaan lachuututu sapiraayisii adda addaa irratti nu dhiyeessaadhaan isiniin ja'a. So araarama keessan feena gammachuu keessan feena so nu wajjin qoflaati taphadhaan isiniin ja'an hedduu haasoo hin danda'u caaltuullee ni beekti. So waan kana ta'e jecha asuma irratti hin dhaabaan isiniin ja'a obboleeyyan galatoomaa. Thank you. Haroo galatoomi hedduu ulfaadhu. Ashuufin carraa kannaa itti deebi'ee harootti. Ashuun yaada badoo fi callaa araara osoo afootu isaan waliif hin jeeyin dura maal akka godhuu qaban yoo garaa wal qabaatanis akka garaa nu baafatan gartee sanirratti hundooytee yaada isaaniif nuuf dabarsi muutirraa kaase ashuu itti oofi. Keessummoota biraatiif bakka kan nuufin I think wanni jira isaan lachuutu reefullee diinummaa waliin qabnu walumatti gufannee waliin gufachuu barbaada. Ilmi namaa haa wajjin jiru isillee waluma dawaa jettee Oromoon saniifuu adeemsuma jiru isin lachuutu maalirraa barachuu dandeenya fuulduraafillee akkamitti wal eeggannee waliin deemuu dandeenya. Ashuu sagalee tolchi yeroo takka dhiifama sagalee. Amma hooni dhagema? Yaa. Okay. Wanni jechaa ture ilmi namaa adeemsuma jiruuti. Namni ogguu wajjin jiraatu wal dhabuunis waanuma jiraati. Saniifuu fuulduraafillee hoggaa wajjin deemtan akkamitti wal eeggachaa wal qusatu wajji deemtan jaalala dursan akka bakka deebisu yeroo fudhata. Yeroo sanillee waan fudhatuuf isin lachuu wal eeggachaa waliin garaa qulqulleessitanii jechuudha. Akka duritti akka deebi'uu dandeessan, akka hawaasa keessanitti mul'achuu dandeessan. Asumaan isin dhaamuu barbaada. Wanni dabre dhugaadha. Hogguu takka takka dafteetillee irraanfatamtu. Ammoo isin lachuutu yoo irratti hojjetan akka gaariitti akka irraanfattanii dur caalaa
itti wajjin akka hiriyummaa qabaattanii fi obbolummaa qabaattan godhuu ni dandeessan jeetiin amana waan ta'eef ani gama kiyyaan saniin isinit dhaamaa hanga dandeessanitti wal qusadhaa wal jaaladhaa dhugaan gararraa akka duraanii sanitti maaliif furmaanni har'a obboleeyyan keenya asii walitti qabamaniif keessattuu Iskandarii fi Saadiq waan kana hunda keenyarraaf bakka bu'anii fixuun isaanii akka isin jaalala dursan caalaa deebifattaniif waan ta'eef gurratti nu qabadhaa nu qalbeeffadhaa nu jabaadhaa isiniif dhaama galatoomaa dheereessallee dhiifama naaf kolchaa. Thank you. Ashu hedduu galatoomi ulfaadhu asaantii fi caaltuu fi ibsuu carraa kanneetii fi birraatti dabarsee sanbooda karaa obboleeyyan keenyaa dabarraa. Asirratti karaa araaraati amma adeemutti jirru osoo karaa araaraatti hin seeniin ati hoo isaaniif dhaamsa jajjabeessitee obboleeyyan keenya isin lamaanuu dhaamsi kun adeemu jiru isinii fi sirriitti dhaggeeffattanii yoo isinitti haftellee akka fixattan asuu itti fufi. Hayyee galatooma waan hin reefu jeesan irraa kaafee rakkoon guddoon jaamtu furamtee taaftee teessanii keessaan wal arrabsitaniitis waan garaa walitti baafattaniitis ta'u akka duraanii sanitti waliif fayyitanii wajjin isin agaruu feena waliin isin beena waliin isin feena gufuunni uumamti boroonaa fi abdee wal loluu dandeenya abbaan fedhe wal loluu danda'a garuu keessaan dadhabamnaan as dhuftee ummata walitti yoo waa taane walitti nu araarsu ni qabna ummata isin jaalatu ni qabdanii nama hedduu isin jaalataa tokko gizee agaran abdee eenyu callaa gizee agaran badhoon hojaan badhoo gizee agaran callaan hojaan namni waliin isin fadhaa so akkuma duraanii sana kan utaatan isin barbaanna deebinee wajjin isin agaruu feena amma rakkoon tun furamtee jettanii kanumatti karaa irratti salaamu alaykum jettanii akka wal bira dabartanii feenu nuti akka duraanii sanitti akka deebitan feena so warri kaanis galatoomaadhaa haroo saadiqoo hundi keessan warra asirra jirtan birraa ibsuu hundi keessanuu galatooma abdeetis galatoomi dubbiin keessan dadhabamtee asirra fiddee egaa asirra dhuftee booda immoo saaltolee hedduu ture waan duraan hin ka'in taammee egaa dubbiin asirra baate booda nu araarsa lafatti haadhumtu kan akkanaa jaan hedduu takkaa ture san hunda injifatee har'a guyyaa kana as dhufnee furmaata argachuu keenyatti hedduun gammadee walitti nuu fayyaa dhugaanta keessaa santa garaa san walitti nuu fayyaa tanumaan jechuu barbaada. Thank you so galatoomii. Dubartootaaf ammallee carraan caaltuufiin kannaa caalii ati yoo maaltu sitti dhagahame irra deebitee sanii fi badhoo fi callaaf dhaamsa maal dhaamtaa akka isaanii dhiyaatutti akka obboleettii isaaniitti mee nuti. Badhoo fi callaa osoo asin dhufin dura ol beena so ana qofaa miti namni hedduunis ni beekani jaalala hawaasni isaanii qabu waajjira arraa arguu ni danda'an ta dura irraa addatti jeetii yaada. Kun hundi immoo yeroo hunda akkuma asuun jette daa'if kana yeroo seenne keessattuu egaa wanti kun ka'e yoo badhaasoo argan callaa yaamanii yoo callaa argan ammoo badhaasoo yaamanii namni hedduu waliin isin jaalataa waliin hawaasaaf barsiistan waliin isa hawaasa biratti jaalatamtanii waan bareedaa takkaan walumaan taatanii dhugumaan waliif fayyitanii waan guddaa akkasitti hijaa isaanuu haasanii turarree kun tana hijaa namni akkanatti akka diinatti ittiin wallaalu takkallee walii hin goone gabaabsanii nurraa fixan obboleeyyan keenya haroo fi saadiqeeni kanaaf waliin akkuma isaantiin jette dalagaa isaaniif deebi'anii yoo dalagaa sanillee ta'uu baate dhugumaan waliif fayyanii gammachuu hawaasni isaanii qabu kana jaalala hawaasni as jala hangaree furraa kaasee namni kumni sadeen kun gadi hin irranne nama dile kana isaan dhaggeeffachuu fi waliif fayyoonsa isaanii akkasuma yaada namoota koomentii as jala jirtu hunda argaa jiran jeetii yaada kana hunda ilaalanii osoo waan guddaa wal godhanii qulqullaa'anii waliif fayyanii waan bareedduu takkaan jaalala ummata kana surprise godhanii indaum isaanumtunu agarsiisuu qabaniin jaanii hedduu isin jaalannaa waliin isin feena waliin isin barree waliin akka waliin nu deebitan waliif fayyitanii wanti wayoo jiraatillee lafatti hanga afellee fixattanii duraanuu walitti utaalanii walirraa as deebi'anii waliif fayyuu akkasii wal barsiifatanii soo saniif waliif fayyaa dhugumatti isin jaalannaa isin kabajna kabajamaadhaan jaan haasoo biraa isinuu haasoitan. Galatoomi caalii ammas ibsuuf carraa kanneetiin birra dabre haree isaaniit dabra ibsu dhaamsa isaaniif qabdootilleen itti fufi haasawe. Hunda keessanuu galatoomaadha waan addaa waan isaan warra kana durbatan caaltuu isaaniitiif haroo hundi isaan durbatan adda waan hin joon qabu ammas ilaafuu
wanni hafeen jiru gammachiisanii nagaa isaan gidduutti gosaan nagaa afaan lama jechuun leedha. Ammoo yoo waan tokko inni jiru yoo waa xiqqoo qaree isin keessa jiraattillee san numa laalaatu uummatuma laalaa dhiisa baroollee ta'ee caalaan yoo waa xiqqoo isin keessatti hafanii numa dhiisa san bira kutaadha. Yoo ammoo waan bira kutamuu hin dandeenye taate baroodha keessumatti ajjeesuuf bareedaadha sanii kana booda wanni deebitee isin giddu qiriin hojii yaadu tokkollee hin jiru. Asirratti namatti lafa duratti eega nageenyaaf keessaniif kun teenyee rakkoo isin giddu jiru haroo fi isaatti goostee namni hundinuu warra waan kanarratti hirmaate hundi furee furamte jennee barannee jirra. Kana booda isin namni guyyaa aadaaf qinnachuun walollee ganama walollee isaa booda walitti argamna. Garuu immoo gisee walollee namni hedduu ture xiqqeeshoo gaaffii inni uumamti gaaffii isaan illee cufaadha. Tokko ta'a akkuma duritti waliin deebi'aa hojii hojjetaan isin ijaa iddoo isin jaalladhu iddoo isin qabanya waliin isin harkuu feena. Kanuma galatoomaadha. Haraawwan heddamu. Birra carraa siifin karna gabaabsiiteetillee yaada kan kee fudhuuti dafnee finneetii karaa sagantaatti aantu dabarra isaanii dhaamsa. Galatoomaa isinii ammallee irra deebi'e Saadiqee fi haroo irra deebi'ee galatoonfachuun barbaada. Amma waggaa irra deddeebinee akkanatti isaan kana galatoonfannu wanti fakkaate nuti sababaan irra deddeebi'ee galatoonfadhuuf hin qaba. Yeroo hedduu yaalleetii nu milkaa'uu dadhabee waan sanii salphatti waan daqiiqaa muraasaa keessatti haasofnee finnu akka ta'u wanni kun isaan waan godhanii fi kana irra deebi'ee galatoomaa jiru. Haroon gaaf takka tiktak seenuutiin osoon wanti yoo jiru bineeldara irratti galleektee eegan gaafa san fiigee laayif irraa ba'e laayif takkaa seenee ba'e. Wadda fudhataa mamman ta'e bineeldara irra wanti leenca waan takkaa argee ba'e bineeldari sodaadhaa eegan gaafa san fiigee kutee arralee sarpiraayi dura godhee gadi. So itu galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada. Inni biraa badhaasuu fi callaa waan namni amma asitti ittiin jiru kana qumna gadi fudhatanii piraaktis akka gootan abdiin qaba. Inni biraa waliin jirra. Waliin jireenya kan irratti kana booda akkamitti akka hojjennuu fi sinoonni beektanii hangam akka wal jaalatan ni beekna. Namni maayitii Oromoo tokko maal jaalatanii abaluu fi abaluu wal jaalatanii jennaan diinagdeen jidduu ni jirti jee jaanjaarsi. Sababni abbaan fedhe yoo hanga fedhe wal jaalate wanni bu'aa wayii takka yoo jidduu jiraatte namni wal dhabaa mammaatti biraa maal jaa arrabaa fi ilkeen wal dhootii jaa namni hanga arrabaa fi ilkee wal danda'ee afaan xiqqaa kana keessa waliin jiraatu hin jiru isaanuu yeroo garii walitti bu'an yaa walitti bu'iinsa keessan jireenya keessan kan fuulduratti dhiibbaa fiduu hin danda'u rakkoon duraan uumamtee turte arraan kanatti formaata argattee jirti wanni isin jidduutti badee ni deebi'a. Kun eegaan kana itti gaafatamummaa isaan fudhatanii dhuma isaa hafe immoo waliin ba'e nuti jechuudha gara kaan hin jiru deebisu irratti hojjennaa walumaan taaneeti inni biraa jireenya waan kana jiru lafatti akka itti deemaa turtan sanitti deebi'uudhaaf immoo isiniif qopheessadha wantoota biraattis hojii hojjennaa waan itti waliin jiruuf jecha sooshaal miidiyaa irratti illee waliin mul'achuu fi hawaasummaan arraan tana gammachuu keessan duraan walii ani hanga itti hanga ijoolleen tullamee wal dhaban kana wallaahi silkiin tiyya biizii taate keessattuu erga abdeen poostara san maxxanse booda hedduu biizii taate akka waan nuti cal jennee akka waan nuti caluma jennee ilaaluu jirru aboo odoo isin jirtanii naamnu hin jaanamne qaanfadhee kara bakkan ta'een wallaalaa ture jechuudha. Sababni isaa waan kana ani wanni nan danda'u walitti isin fidee haasa'uu qofa san keessatti ammoo wantoota barbaachisu godhuu hin dandeenye haasaa ammoo irra deddeebinee akkuma beekamu godhaa turre. Fixuu dhabuudhaaf osoo nuti biyya kana jirru asirratti ol ba'uun nu qaanyeessullee garuu arra hedduu takka itti gammadu hunda caalaa waan na gammachiise maal beektaa? Ijoollee tana osoo isin jirtanii achirratti akkami baati warri jeessuuni osoo arraan tana asirratti silaa dhimma kun xumuramu baate jarri sun duraanuu isin hin jenne namni nu jaan ture. Hedduu takka gammachuu irraa qaba. Nu furtan wallaahi waan bareedaa gootanii. Kana booda immoo callaa fi badhaasoo waan namni sadarkaa kanatti itti ifaajee namni kuma sadii fi wayi gammachuu teessanii fi akkasuma wal dhabbeen keessanii fi isaan yaachise walitti deebi'uun keessan ammoo isaan gammachiise ati jala taa'uu jiran warra gatti irra ta'an warra ifirra fudhatee isin gartee waan kana itti gaafatamummaa fudhatee rakkoo isin jidduu jiru sana fixuuf deemu kana hunda laaltanii jireenya keessan akka dur caalaa sanitti deebitanii waliin akka jiraatanii fi beekaa namni kana keessaa bu'aa argatu tokkollee hin jiru isin walitti deebitanii obbolummaan keessan ka dur sun haa deebi'u jechuufi namni sadarkaa kanatti cinqamee waliin jira. Kanaafuu isin gammachuun teessan sun jiru sun akka deebitu arguudhaaf kana booda ammoo arraa asirratti waadaa galuu qabdan akka waliin mul'attan akka waliin deebitanii jaalalteessan san akka duraanii sana nu garsiiftan akkasitti akka deebitan asirra waadaa galtanii dhiifama waliin jettanii
asirratti waliin jechuu qofa hin taane piraaktikaalii lafatti akka nu garsiiftan an guyyaa jala deemee viidiyoo itti waraabee uummanni sun kijibanii takka walitti naaramnee jee poostii sun godhuta so waan hunda sirriitti irratti hojjechuu danda'uu qabdanii hedduu tokko galatoomaa an dhugumatti arra asirratti namni hanga kiyya gammadee waan jiru irratti fakkaatu sababni hedduu itti lafa fayyadin naa milkaa'uu dhabee arra naa milkaa'uu isatti hedduu tokko gammadee teekiyuu hundi keessan warri as jala jirtanii warri waan kana itti gaafatamummaa fudhatanii walitti araartitanii akkasuma namoonni dhimma kana keessatti harka qabdan hundi keessan hedduu tokko galatoomaa